Mootummaan Itoophiyaa duula bifa haarawaan waraana bilisummaa Oromoo irratti ji'oottan lamaan darban geggeessaa tureen barbadeessuuf hojiin ala godhuu irra deddeebiin ibsaa ture jira. Qondaalli nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu dhiheenya kana woboo sadarkaa biyyaaf yaaddoo hin taane irraa hin geenye jirra jechuun dubbatanii turan. Haa ta'uutii garuu waraanni bilisummaa Oromoo balleessine jedhame kun guyyoota darban tarkaanfii qindaa'aa humnoota mootummaa irratti fudhachuun hubaatii cimaa geessisuutu himamaa jira. Guyyo waariyo waan irraa fi akka ta'anitti isinitti. Bittoottees 21 barkum lamaaf 22 yaa'ii idilee lamaffa waggaa tokkoffa baruu caffee jaafamatu dure jettuun Adaamaan miseensoti mootummaa bilxiginnaa waliyaamuun kortaay miseensoti caffee Oromiyaa ta'uu isaaniiti isaan keessa Shimallis Abdiisaatiif gaafiin akkan jettir deddeebiin dhiyaachuun guyyoota muraasa keessa balleessine shane maaliif balleessuu dadhabneen gaafii qaraati pirezidaanti Shimallis Abdiisaa deebii kenne TPLF adamsuuf baane jennaan shanee olla guuteen weeddee jedhe qaamolee mootummaa hedduunis waraan marroo dirribaa kanaan gati baasu morman ji tokko lam keessa qulqulleessin jechuun marsi biraatiif waadaan nuuf gala. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenya akka baala tarcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu. Karoorri adda addaa qophaa'ee itti galameet kan jiru jijjiiramni guddaan ji'oota muraasa keessatti akka dhufan abdii guddaa qabna jecha. Haalum waada kanaatiin duub ebilgaaf 2022 irra jalqabu raayyaan ittis biyyaa humnooti federaalaatiif naannoo Oromiyaa bobba'uun uummata shororkeessuu kan ebili 16 Hooroo Guduruu Wallagga Aanaa Kiiramuu Oromoota nagaa 36 ebili 23 Lixi Shawaa Amboof naanna'u sii Oromoota 19 ebili 26 Lixi Biiftuu Hooroo Guduruu Wallaggaa Fincaan namootan 3 ebili 28 Maanguddoo wagga 70 dabalatee adda bargaa Oromoota nagaa 40 haleella xiyyaara kaab shaggariif salaale aanaalee akka boote haroo kuyyo meetaaf gindabarat keessatti Oromoota nagaa 30 ebili guyyaa 28 Gujii Bulee Horaa Oromoota nagaa 11 jeesuun duguugsanii raawwatan. Amma tarayyeessa xamadanii too makiina dhaabanii achirraa harcaan hunjanii ajjallaa gubbaanu dhaabanii nu ceceebsanii dhaadan jirran xiitiidhaan ajjeesuu qabna nan keessa konkolaaddee ajjallaa waraani jiddu galeessaaf lix Oromiyaatti xeeyyatan kun jabaate deemnaan kibban loltooti woboo aleella jajjabdu raawwatan dheed booran liiban teessoo godhachuun funnaan labu daawwaata haatirik hojjechuun isa dubbatam cibraan 30 booro khaliiban gurraachaatiin hogganaam loltu umnadda Oromiyaa qofa dontaane raayya ittis biyyi Itoophiyaa hawaraan Tigraay irra hafe duqa qaarisuun qawwee namni afaani maqambeen hedduu saamusaa OMN maddeen amanamurra qulqulleeffachuun gabaasaa ture. Mootummaan Itoophiyaa akkuma barat shane yaayyuu barbadeesse soda Itoophiyaan taat jechuun miidiyaa isaatiin injifannoo labsate Abbabee Garasuu shaneen soda biyyan taat jechuun miidiyaa tokkotti. Murna kana bakka hedduutti rukutamee jira. Bakka hedduutti booji'amaa jira. Bakka hedduutti du'aa jira. Bakka hedduutti immoo harka kennachaa jira. Yaa'ii idilee 13 bar hojii tokkoffarra kalees paarlamaaf deebii kan muummichi ministeera Abiy Ahmed opereeshinii kutaalee biyyattii gargara keessa godhaa turreef itti jirruun Oromiyaa keessa miseensota shanee kum tokko lijeemne duulle boojiin jechuun labsate lixi biiftuutiif naannoo Gambeellaatti immoo biyyatti qiyama keessa oltee jedhan. ኦሮሚያ ክልል ከ1000 ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል። በጣም ሲግኒፊካንት የሚባል ውጤታማ ስራ አንዱ የተሰራው ኦሮሚያ ነው። ኢጆሌ መሮ ድሪባ ወቦን ገነም ቦሩ አርባቲ መጋሎት ሊጥ ኦሮሚያ ከኔን አክ ደምቢ ዶሎቲፍ ግምቢ ወረሩን ድቤሳን ሶሪያ ፈጌሳን ጋሬን አድብሊሱማ ጋምቤል ለመጋል ጉዶናንቻ ወረሩን ናኖ ዋጅር ፕሬዝዳንቲት ቂያማ ቡሳ ኦሉሲ መደን ገርገራ ዋቤፋን ሃሌላ ከናንዱብ ናሞቲ ሜቅ አክዱመኒፍ ሚዳማ ወኒ ቤከም ጅራቹ ባቱሌ ዋራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ woboon firoottan isa Gambeella waliin ta'u meeshaalee hedduu waraan naannoo Gambeella irra saamuu dubbi himaa waraan kumsa dirriba lammeessa oda tarbii fuultuutar sarra barrees haleella naannoo Gambeellaa waraanni bilisummaa Oromootiif humni adda bilisummaa Gambeella godhe meeshaalee waraana hedduun kuus keessa saamamuun xumuramu beeksisu dubbi himaan kun waraanni lix Oromiyaa Wallagga keessa godhamaa jira magaalota akka Dambidooloo Inaagoo Ganjii Mugii
mandiif giddaa jabaateet fufu beeksisuun dabalataaf hordofa jechuun beellam qaba. Mootummaan biltsiginnaa deddeebiin gaafi midiyaaleen gaafachaa turaniif deebii kennu waan filatin fakkaatu. Taatulli Khalees gargalgalaatti ibsa qabaas mootummaan naannoo Gambeellaa haleella gareen adda bilisummaa Oromootiif bilisummaa Gambeellaa bantu kunam xumuramuuf magaalattiillee warra bilisoomtuu balbaloomsa. Koomishiinar Oromiyaa Araarsa Mardaasa ijoollee mata yuubatan kumaata mijjeesuuf boojii OBN guyyaan gabaasaa ture. Shaneen armaan booda rakkoo Oromiyaan taatu yaadabbaba garasuuti. Torbaan lamkeessa shane biyya keenne marroo qabnaan beellam Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaa BBC'f seene. Fiqaadu Tasammaa Galaanni akka gogu qabu. Abiy Ahmad Ali dheeraa ammoo waraan kan dhuugijjeesuuf opereeshinichi milkaa'u eegee Khalees paarlamarra dubbate. Guyyaa wal fakkaata waxabajji 14 2022 wiixat ka paarlamaan Itoophiyaa horgubba wal waraanni bilisummaa Oromoo woboon kutaale biyyattii lixaaf Gambeellaa keessa murni biltsiginnaa gata ture jedhan.